Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kabajamtoota daawwattoota chaanaala keenya ana obboleessa keessan artistii keessan jaalatamaa Arafaat Hargeysa chaanaalli keenyas maqaan isaa Tanteetichi Urjaa asirraa wanti inni isin beeksisuu fedhu maqaa dubartoota Oromoo hundaayyuu maraanu sirba akkaan isinii fuudhu akkaan isinis wallisu yoo kan barbaadan taatan isoo sirba gaggabaabaa ta'ee jechuudha. Asirraan koomenti jalatti maqaa keessan hundumayyuu hanteennatti himachuu ni dandeessanii isin anis wallee haaree jechuu tan namni amma dura hin fuudhin wallee namni amma dura yeedaloo ittiin godhiniin abbifa haaree gabaabsee wallee maqaa keessan isinii faarsuudhaaf isinii qophaa'ee jira. Akkasumatti kabajamtoota keenya daawwattoota Tanteetichi maqaa keessan kabajaadhaan asirratti naaf koomenti jala erguu dandeessan. Come on, come on, come on. Yes, bro. Yes. Channel kenya subscribe, share, like, channel abada, inshallah. Tanteetichi subscribe, subscribe, like, share, badan. Kabajaan isin gaafanna anis dubartoota Oromoo dhiirallee haa ta'u dubartiis haa ta'u maqaa keessan natti himachuudhaan anis isin faarsuudhaan dubartiin Oromoo faaruu malte isin faarsuudhaan qophiidha. Amma kilippii takkaan dalaguu deema kilippii gabaabduu tattee maqaa biiftuu jedhame sanumaafuu kamoo biiftuun maqaa biraati miti maqaa Oromooti isin sanis obboleettitiya maqaa isiitiin eegala chaanaala keenya jalaan laaluudhaan kamoo isin janna. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Tanteetichi jalatti argamtan chaanala haaraan gabbaadee dhufnee jira waan adda addaa diraamaalee nama qofachiisanii fi kan barumsa argatan kan akka siyaasaa haa ta'u kan waan aartii guddisuu haa ta'u muuziqaa haa ta'u waan fatan filmii haa ta'u dalaguudhaaf isin gammachiisuuf isin qofachiisuudhaaf koomedii adda addaatiin qophoonnee dhufaa jirra. Saniifuu chaanala Tanteetichi kana akka subscribe godhan akka ittiin guddiftan akka nu barbaaddan akka nuti dhaabbattan isin gaafannaa waan tokko isin irraa dagdeetu jira. Nu keessa giruuppii teenya keessa mucaa akkaan walitti fiffituu waa giximii afaan Oromootiin walaleessuu fi yeedaleessuu danda'u tokkotu jira. Dubartoonni Oromoodha maqaa feetan koomentii jala kaayyadhaadha maqaa kiyyaanaa sirbaa yoo jettanii akka gaarii tottolchee sirbaa madura hin dhufiniin kanamni tokko hin taphatiniin bareechee isin sirbuu danda'a. Koomentii jalatti maqaa keessan kaayaadha maqaa keessan isin sirbee isin deessuu danda'a. Mucaan baay'ee cimaadha walaleessuu yeedaleessuu baay'ee danda'a. Saniifuu mucaa kana akka inni waan kana jabaatetti bu'uuf jajjabeessuu qabdanii maqaa keessanis jalatti koomentii jalatti barreeffadhaadha isiniif sirbaa. Saniifuu kamoon itti jabaadhaa. Inni sunis maqaan isaa artistii Arafaat Hargeysa jedhama. Baay'ee nama cimaadha Oromoodha baay'ee Oromoo jaalataa sabboodhaadha. Saniifuu jajjabeessaa akka inni bakka guddaa ga'u cinaa dhaabbadhaadha. Achumaan artistii chaanalli inni irratti beekamullee chaanala kana chaanala mataa isaa inni qabaatanillee seenaa Arafaat Hargeysa seenaa subscribe godhaa. Chaanalli inni baay'ee irratti darballee chaanala kana kanallee Tanteetichi guddisa galatoomaa ulfaataa wayyoomaa.